Siif intalti nageessi ni taata'u amma nageetti intalaafatu maqaan duraan si bu'e naarii ta'e afaan beektu naarii ta'e namni quba qaba kanatti jiru nageetti lama afaan beektu naarii ta'e kanuma naarii nageetti amma yaammatte kalee wal yaammachuu jirtan quban qa'uu seete ganama kana waan haasa'tu nin dhagee bar nin dhagee ganama kana waan jechuu jirtan siif intalaa sanuun beeku mee fidi manuma kana kan gadiibba amma daqiiqaa kana keessaan gabba atiin nama mana kana keessa fidi intala san ayyee atiin nama fidi mana kana keessa siisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جتن هرفتها في كبجون تتكية أكم نجي قبتني جرتني ججباتني بقنا جراتن جتة أنيس الحمد لله رب العالمين نجي فيان قبه أكستاو تتكية أرانتنا فتيا مال قبت لتوجتنا أرانتنا أكما سنين جت كله فيديو رتاك سنين ورابتي خلاصاني أبسي دانغا كتيس نمج بسيسا أبسي هدوماتيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن هردفتا في كبجمتوتا كينيا أكم نجا قبتني فيا قبتني جرتني بجنا جراتن جتة أنيس الحمد لله رب العالمين نجي فيا قبا أكسي داوتوتا كيا وري نجنا لابتن قلتوما نتلي نارينا مالف قرصة كيسن فداد ديجا مكيا ولا قرصة كيسن فداد دي تنجرا يادا كيسن لي naaf gargaarsa naaf hedduu gargaarsa obboleeyyan kiyya kadhallaa kadiira hundi keessan ilmaan oromoo hundi keessanu yaada keessan gorsa keessan warra keessaanis na barbaadanii harkattanii waan aan jechuu jirtan galatooma ulfaadha anumaa fi bultii tiyyaa fi nin beeka sirriitti beeka naaf jecha akka rakkachuu jirtanii naaf jecha rabbii jeemana keessan ilmaan kee dhiistee gadi hin bahini jechuu jirtanii wallahi naaf gala naaf jecha gorsa keessan illee diduu fi miti wallahi gorsa keessan diduu fi miti ani obsutti jira obsallee nin qaba rabbii naaf faayida'u inshaallah obsan qabu kanarraa rabbiin dabalee naaf haa kennuun jaa maaliif obsi kun hedduu bareedaadha obsa qabaachuun jechuun hedduu bareedaadha ani obsallee nin qaba jetin beeka ammallee rabbiin naaf faayida'u garuu waa takkaa jira obboleeyyan kiyya miidhaan heddummaatti hedduu namas ni tuffachiisti obsi heddummaatti namallee akkas namni si tuffatu si godha dhugaa rabbii bultiin tiyya yoo ani mana kana gabbee bultiin tiyya ni jeeqamti garuu maaliif anis ifa harku jeeti baar ifa harku angaani kotteen tiyya mana kana keessa gabbaate guyyaa lama sadii maan taane ilmaan kana ilmaani faadaa obsiti mana si keessa haaduma obsa dhiirti waa'ee manaa fi waa'ee ilmaanii quban qabdu garuu angam takka mana kana keessa angam takkaanii wanti akka qabu harku gizaani gabbee inni ilmaan kana ni dandiyamu mana kana ni dandiyamu akkasi bakkeeti jabooyee innis harkuu jeeti malee hammeenya biraa miti ani gabbee illi mana kana akka dhufne nin beeka inni illee fidu maaliif anaa miti namaatu san dhiisne nama hojii jirruutu san dhiisne ni beeka inni nu fidu afaan haajoo malee onnee qabaateen fidu lilli mana kana keessa illi fedhu samiirratti haa bulfatu dachirratti haa bulfatu san dhimma isaati garuu mana kiyya akkam finne abdii guddaan qaba nin fidaajoo afaan akka jeetis fidee isaan agarsiisu ani waan guddoon waan isa akka arku waan hin barbaaduuf yoo ani mana kanarraa gabbee ilmaan kana guyyaa tokko olchee ni bulcha wanti fatiha harku obsa fatiha fi fatiha maaliin dhaabbattee mana kana keessa ilmaani hojii manaati waa meeqaa jira dhalaan ni beetti dhiirtiin beektu akkas garuu guyyaa takka lamaaf kabeekus ni jira guutuun hin beeku jechuu kiyyaamtii kabeekus ni jira dadhabbii jaartii isaatii fi mana kana keessa jaartiin tiyya maal qabattee ooltee bultee ni beekaa dhiirti takka rabbiin qaceelchee jechuu kiyya ani immoo bahar takka ala bulees hin beeku takka imaan kiyya keessas gabbee hin beeku awwal marra kuno ammaan tana dhiisee fin deemuu deemaa jechuu kiyya
guyyaa lama sadii afurii ta'us haanuma arku hanga haati obsituu hanga dhalaan obsituu hanga haati ilmaaniif jecha hanga obsituu harku ani jaaladheeti miti ilmaan ganna qufillee yaada qabaadhe miti maaliif ilmaan kan naatti ilaallate isa caala naa wajji rakkate naatu ji'a 9 guduu baaddate dhaleesse kana ni beekna namu garuu akkamitti wanti kiyya beekaa reqaannoo kiyya akkamitti beeka egaa waa hunda wallaalee ammas bakkee tanatti harku haati meeqa obsitee beeloottee dheebottee ilmaan jecha akka jirtu harku dhiira ta'us dadhabbii dhalaatan arkuu qaba akka inni afaan injuu gadi bahee yaati gabbaatu sin barbaadu nan barbaadin illee amma yoo na barbaadu dhabees jaartii qaba nan barbaadin garuu dirqama ilmaaniif jecha na barbaada ilmaan kan naachi akkamitti oolchee bulcha ni arkaayyee takkaan agarree dhugaa rabbi takkaa fatiyaan ilmaan si dhiistee takkaa ala bultee sin beektu garuu ammaan tana arku anis deebiitiin halaal taayatiin isa eega akka inni ilmaan kan hojii akkatti taa'u garuu isin dhiifama narraa ta'a wallaahi dhugaa rabbi dhiifama narraa ta'a maaliif wallaahi harka isin darbu miti harka isin darbu barbaadeeti miti gorsa keessan diddaafee miti xiqqoo bahar harku jeeti waa'een ani itti jiraaddu amma waggaa meeqa guutuu ilmaan kana guddisaaf akkan itti jiraaddu guyyaa 2-3 harku inni waggaa dheeraa dhiisii anaatu itti dadhabate anaatu itti rakkate anaatu cinqame anaatu itti laffe mee guyyaa 2-3 inni dandee ilmaan kana keessa haa jiraatu fatiyaan hin barbaadu gabbee jala maarreen ta'u joosan guyyuma takka ilmaan kana hojii yoo bulee oole khalas fatiyaan akkamii jiraachisu jirti ilmaan kana jee wanti anaa kaayuu jeete qodaa anaa kaayuu jeete ammas aara kiyya maaliif xiqqoo afuran irraa fudhadhaachi gabbeerra garuu waan biraati miti hordoftota kiyya warra keessaan dhuftanii rabbii jii ilmaan kee mana kee dhiistee gadi hin bahin hibaatti dhiisuuf hin deemu obboleeyyan kee akkuma isin himetti guyyaa 2-3 gabbeetiin xiqqoo afura fudhadhee biyaanas inni isaa argu kana keessatti waan nanti jiraaddu waggaa dheeraa kana akkamitti jiraattee argu hordoftota kiyya saniif natti illee naarina rabbii jaanatti illee naarina ani akka isin nama mufattanitti artanii barbaadu dhugaa rabbi maaliif hedduun isiniin kabajaa hedduun isiniin jaaladha wallaahi rabbiin na arka wallee hin beekin hedduun isiniin kabajaa hedduun isiniin jaaladha warra wal barree keessaa dhuftanis warra na dubbistan naaf galatooma naaf ulfaadha naaf jiraadha ammaan tana waan hin jechuu barbaade anumaa gabbaajee qopheeffatte maallaqa tokkoon kaa'e niin dhabe baaris mana jiru ilmaan keessallee akka deebi'u maaliif micoon guddoo madrasaa jirti xixiqqootu mana jiranii saniifuu itti bilbileetiin bakkee inni jiru kottu ilmaan keessa deebi'ii suuqatti hin gabboo deemaan jaani akkasiittiin bilbila daawwattoota kiyya garuu isin du'aayii keessan wallaahi du'aa keessan itti fuufa du'aayii keessan itti fuufa natti illee naarina yaa fatee obsa qabdurra obsa rabbi siif haayidoo jaa du'aayii naa godha obboleeyyan kiyya wallaahi dhugaa rabbiin naafillee isin beeku baadullee rabbiin bakkuma jirtanitti hamtu isinirra haa qabu ittiin bilbilaa eessa jirtaa maallaqa eessa keessee hin jaane Halo. Halo. Bar. Esa kutesa? Bagaimana lagi? Aye, akininje. Bar. Oh. Akininje. Ah. Malaga bakin kaisel mali foot. Ah. Malaga bakin kaisel mali foot. Kita aja deh. Ittina jame. Allah kajir onda aja tuh. Ittina jame na ani kayet de mali bakin kaisel ni footere. Hah? Kaemi bakin kai ni beita mali footaye. Itti ajaw mali mali pin kaida. Mali dua. Ada aja. Hah?
Amma maal beeta maallaqa beeta. Maallaqaan fedha maaliif fuuta maallaqa kiyya naa kaayateemi maaliif fuuta narra. Amma loltoon. Maal altaan immoo jaartii geefsuu kutte ganamaan si dawwalu jirti siin dhagiya. Jaartiidha. Jaartii tamii. Jaartii maallaqa dingi akkumumaasa. Laa ganamaan si dawwalu jirti niin dhagiya hin dhagiyoo si fakkaatee mi'aati garuu maallaqaan na maaliif fuutee kuttaan. Yoo maallaqa amma ta'uu beekin. Siif beekaa siifi siif beekaan maallaqaaf si dawwaltu hambiraaf siif ta'utu yoo maallaqaaf sitti bibili maaliif maallaqa kee futee gabbaata duba. Karaa bara jiraachuu kati maallaquma maa futaan dubbii biraafi wayi si dawwaleere maallaqan kaadhidhamnaan sumaa fudhee jechuun dawwalee ammas bilbilaan ganamaan dubbisu jirta yoo isi geesselee siif hin geesse naan ji. Yoo jigee jite. Maaliif beekna maaliif beekna haada haaraa waa hidhaa jettee Oromoon hin beekure duruu eegalteen si'a. Aadaa haaraa waa hidhaa maallaqa qabara dheedhii jiru fuudhee jigeenga. Maaliif beekna ree waan fuuteef hin beekaa duba takkaan fuune maaliif fuutare takkaan fuune maa fuutare taa'u jira dhiyoo tana hunda. Yoo tana hunda taa'u jira dhugaadha amma maaliif akkasuma maallaqa fuudhee hin ta'a. Maalitti beekaree jaartii ta'etti ganaallee geessuu fi maltaa'anii amma feetu geessii fi garuu an maallaqan kaadhe naffite amma gabboof hin deeman. Ammas ilmaan deebii sabaa madrasaan galle. Suuqatti hin deemu deema. Dhageessee? Suuqatti hin deemteera? Suuqa egaa? Suuqa kanaan sin jaanan geessin ani koo maallaquma fidi ilmaan keessa deebii. Ijoolleen kophaa jirti. Maallaqa fidi ilmaan keessa deebii? Ilmaan dhiirtee isa biraa deemee. Suuqatti hin deeman sin jeerkootti ilmaan kophaa jiran ji'oon guddoon hin dhufne madrasaarra. Suuqatti sabaaloo dhufuu dhiyaatte ilmaan keessa deebii maal? Hin dhiyaanne ganaadha ree. Amma yoo jiraatti ol deebii waan naafiti sin jee naafiti yoo jaartii bira jiraachuu baate. Maallaqa sanumdaa suuqa dheedha? Nin dhaqaa'e maallaqa naa kaayatee nin dhaqaa guutuu nin dhaqaa'e maali? Nin dhaqaa? Maa ijatti ba'uu deemtaa? Waan kiyyaa miijaatti yoos waan kiyyaa akka fedheen godha. Maali? Waan kee kophaa isaa qabda? Kalas waan kiyya kophaa obboleessan maati jaartii qabda? Siifi jaartii teetii horata. Hin qabdu gana waan kiyya san siifi jaartii gana wajji horata waan qabda. Amma yaa waan manatti naan jamin hanjamaan keenii gayaati kootu deebii ilmaan keessa maallaqas naffiti hajaaf hin gabboo deema. Qabbanaayit hin jiraan akkuma qabbanaayit hin jiru yaabo. Naffi dunooltu guyyaa keessa naddi kun rabbi natti fitiin. Akka keetitti akka yaada keetti sila akkasillee naffi dun dhiyaattee jirta garuu rabbi natti hin fiduan. Maa fuutaree duraanu mana taa'u jira maali? Moo mana laaluu fi gabbaate jaartii? Maal magaalaa deemuu hin danda'u? Duba maalirree akka ati gadi hin baaneef maal jechuu hidhaan jira? Maali akka ati hin deemneef maal jechuu? Naaf yaaddeeti yaaboo immoo adeemtu akka deemsa kiyya akka feetu jirtus ni maal jetteessa? Anakka ati jirtu hin fadu ilmaan keessa isa taa'ee hin jiru wanni soo hin jirtu yoo wanna taate kun onaa sirraa gabbaa ba'aa rafna kubatu ani maallaqa ati akkuma hin deemneef maallaqa karaa irraa meeyse malee. Akkuma hin deemneef immoo jaartii bira geeffachuu kutte maallaqa. Maalitti hin beekare takka sirraa naafne tanumaa qofaa sirraa hafe kanallee geessuu fi naaf qabdaa'e. Na. Sabaan eessa jirtiin gaafadha sabaa mataa isaa jirti kalas maallaquma sanuu dhiisi maallaqa siin fedhu kootti ilmaan kee keessa deebi'aa.
maallaqa sabaa gaafadhu. Hin fedhu maallaqas hin fedhu koo ilmaan kee keessa deebi. Ilmaan kophaa dhisee gadi hin beeynaani kootu ilmaan kee keessa deebi. Foon harkaa qabdiitti kan walii gaafadhu. Kalas ilmaan kee keessa deebi hin jeer. Ilmaan kee keessa deebi hin jeer. Kootu ilmaan keessa ilmaan kophaa jiran. Ilmaan maali? Eessa deemtan? Kalas gabboof hin deemu ilmaan keessa. Hayyee ka maallaqaa dhisi. Ijoollee dhiibdan deemin ammaatti ittiin deemuun. Kalas hayyee deebii baattus hayyee nageetti. Ijoollee dhiibdan deemin. Nageetti dhugaafaati. Karaa tokkoon deemin diimutti hin jiraan. Nageetti hayyee amma. Buuteen bin jirtu. Intala mana nabbituu deemaa badi lolloltee manarraa bu'uu deemtu. Sittiin fidu mana kee balbala mana keetiin baatu. Siif intalti nageessi ni taata'u amma. Nageetti intalaafatu. Maqaan aan buusin. Maqaa. Maqaa akkanaan buufne. Maqaan duraan si bu'e. Naarii ta'e afaan beektu naarii ta'e namni quba qaba akkanatti jiru nageetti lamma. Naarii ta'e. Afaan beektu naarii ta'e kanuma naariyo. Nageetti amma. Yaammatte kalee wal yaammachuu jirtan quban qabu seete. Ganama kana waan haasaitu nin dhagee bar. Nin dhagee ganama kana waan jechuu jirtan. Siif intalaa sanuun beeku mee fidi manuma kana kan gadi baa amma daqiiqaa kana keessaan gabbaa atiin nama mana kana keessa fidi intala san ajee. Atiin nama. Atiin nama. Fidi mana kana keessa siis. Dhageetti ellaa eegata ta'e. Ayyee. Akkasii daawwattoota kiyya. Dhiifama naa godha. Amma afaan deema godhe dubbatu kan waan balleesses ni beeka. Dhaadannoo isaatis ni beeka. Saniifuu narrallee ilaalina. Ani jaaladhee ilmaan kiyya facaasee hin deemu. Garuu dhiisuuf illee hin deemu ilmaan kiyya. Gujuma 2-3 akkuma isiniin jette gujuma 2-3 taa'ee deebi'a. Hibaatti ilmaan kiyya hin dhiisu eenyuuf hin dhiisa ilmaan kiyya naatti laffe. Garuu ilmaan kiyya jajjabaa xiqqoo wayyaadha. Xiqqa Hamzaa qofaatu ganaadha. Homaan ta'u guyyaa 2-3 gabbahee xiqqoo 4 deebi'a. Angasu inillee waan jee godhus numan eega. Garuu isin daawwattoota kiyya. Xiqqoo gabbeetiin deebi'a guyyaa 3-2. Angasus ilmaan kiyya jajjabduudha. Homaan ta'an. Homaan ta'an rabbi bira jira. Hamzaa qofaa daa'imni Hamzaas ni jirti obboleettiinsaa. Anis guyyaa 2 sammuu tana hafuura fudhachiise. Sammuu tana hedduu na jeeqamee jira. Hafuura fudhachiiseetiin deebi'a inshaallah bismillah. Garuu daawwattoota kiyya natti naarinaa. Wallaa natti naarinaa obboleeyyan kiyya. Natti illee naarinaa akka natti aartan hin barbaadu. Garuu obboleeyyan kiyya natti illee naarinaa akka natti aartan hin barbaadu wallaahi. Maaliif yoo jettanii rakkoo kiyya naaf beekaa hangaan gubachuu jiru naaf beekaa. Saniifuu inni amma afaan deema godhee akkanatti na sossobuu jiru kun dhugaan inni itti jirus naaf beekaa na arkaa. Saniifuu dhiifama narraa ta'a du'aa manaa godhaa inshaallah biznillah anuun turu yoo rabbiin je'en turu niin deebi'a. Akkasuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.